Egaan wangeelaawi ergii waa'ee kufaatii kaastanii gaaffii tokkoon isinii kaasaa. Yeroo kaadhimummaa keessatti jaalalleewwan wal dhungachuun yookiin wal dhungoo wanti jedhu maalidha? Akka wangeelaatti yakkadhamoo cubbuudhamoo cubbuu miti? Kufaatiidha ergii waa'een kufaatii kee wal dhungachuun kun dargaggeessaaf dargaggeettii wal dhungachuun kun cubbuudhamoo cubbuu miti? Bu'uura gaa'ela keessaa miti. Bu'uura gaa'elaa miti. Bu'uurri gaa'elaa inni jalqabaa itti gaafatamummaa waliif walii jireenya gaa'ela keessa jiru itti gaafatamummaa kanaaf fudhachuu nan danda'a. Mana koo jiraachisuudhaaf wal jiraachisuudhaaf. Inni kun lamaan mana namni karaa keessa jiraate miindaatti of jiraachisu ga'a qabaate mana isaa jiraachisuu danda'a. Dirqama mana miti. Inni makiinaan immoo lammaffaa dabalata kan biraati. Inni beekuun barbaachisaadha. Akka takka wajjin haasa'an, akka takka wajjin dubbatan, akka wajjin kaayyeffatan, akka takka walii wajjin jiraatan, akkamitti akka wajjin ciisan, akkamitti akka wajjin hin ba'an, akkamitti akka wajjin hin galan, akkamitti ollaa wajjin keessummeeffatan, akkamitti akka ollaa daangeffatan wajjin jiraatan. Kana bal'inaan beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo dubbateera dhiisee jennaanii hinduu ta'an cabdaan baddaa wanta akkasii jiru. Ijoo wanta akkasii. Maafan gaa'elatti galuu barbaade? Gaa'ela kana maafan hundeessuu barbaade? Amma miirri koon akka ka'eera haadha manaa na barbaachiseera miira koon ittiin qabbaneeffadhaadha yoo ta'e haati manaa kana ittiin miira qabbaneeffatan otoo hin ta'in kan ittiin dhaaba ijaarame. Jedha. Kan nama gammachiisudhas jedha. Gammachuutu keessa kee guuta. Ilaalteen dhiphattu. Ilaaltee immoo deebitee immoo ittiin gaggabdus. Haruma argitee haruma moo ka'ee si wajjin ciise malee ka'ee qaqqabasi qaqqabadha malee jettu. Ishee waan tokko ittiin dhaga'amne akka kanaan dura bilbiltii fi akka kanaan dura haasoftii nagaa wajjin jiraatu. Isheen kun mee halkan keessa mana isaa bulee beeka. Halkan keessaa sa'aatii 8 faatti bilbiltiif. Akka bira fa'aa jirtaa. Kana jechuun maal jechuudha? Already rafiitiin isheen qaba jechuudha. Gaa'ela dura walqunnamtii saalaa gaa'ela dura wangeelli maal jedhama? Wallaalaa. Dabalataanii wallaaluu qofa osoo hin taane fedhaan walgituu dadhabuu jechuudha. Gaafa ati umuriin kee meeqa jedhee gaafannaan waggaa 25 jedhee. Hin dandeessu dalagaa kennaan waggaa 25 irra jirta tamma jedhee ariifataa namaa ta'e. Isheen immoo warra 20. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachaa jirtu kaadhimummaan maalodha? Gaa'illi maalodha? Gaa'ela keessatti raajummaan maalodha? Wal jaallachuu keessatti raajummaan maalodha? Abjuun maalodha ta'edullee namoota baay'ee mudannoon kun akka inni mudatee shakkiin qabu yoo tarii isiniin sun mudanne immoo hiriyoota keessanitti liinkii kana taag gochuu dandeessu namni irraa akka baratuuf sheer gochuu dandeessu sabskraayibii cuqaasaa itti fufnee yaadota garaagaraa kaasnee haasofna jechuudha akka irraa baratan abdii guddaa qaba.